Kafuunee jaalatamtoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii har'ammoo kunoo qobata guurrannaa maaliif qobata guurtaa jechuun keessanii dhoolu qobotni aadaa dubartoonni biyya keenyatti jechuudha dubartiin qobata guurrattiin xaxxafattii qobonni immoo akkuma beekamu eelee tolchaa daabboo tolchaa nama fakkeenyaaf daabboon tolchuu ni heda jechuudha. Egaa amma daabboo kiyya jechuudha tolchaa yookaan dura baala baarzaafitti jala godhama jechuudha daabboo jala eelee jala jechuudha achi baala warqeetu irra godhama baala warqee kan ammoo akkanatti haala kanaan tartiiban irra kaawwatu jechuudha. Kana fakkaata haala kanaanin tolchaa jira jechuudha. Aadaa biyya keenya keessatti daabboon beekamaadha. Itoophiyaa keessatti keessattuu yeroo ayyaanaa nyaata hojjetamudha jechuudha. Irra caalaa kiristaana biratti daabboon iddoo guddaa kan qabudha. Ani immoo har'a tolchaan jira jechuudha. Daabboon tolchaa. Nafaanuma turaatoo warroonni namni hin beekne hin jira jedhee kaayyoo yaadaani namni hin beekne hin jira jedheetuma tasumallee hin yaadu Itoophiyaa ta'ee jechuudha. Namni daabboo tolchuu hin beekne hin jiru. Akkasumas immoo biyya Arabaa keessatti illee hin tolfanna. Namoota hedduudhaaf mijatu haa baatu malee hin tolfanna hin nyaanna jechuudha. Garuu isaa biraddistoota garaagaraa hedduu tolchina. Wantoota garaagaraa keessatti tolchinee haala sanii fayyadamna. Oovinii garaagaraa keessatti tolchina jechuudha. Inni sun salphaadha dhugaa dubbachuu fi kuni garuu baay'ee ulfaata qobata guuranii qobata saniin eelee oo'isanii ganaammoo amma daabboo tolchanii deebi'anii ibiddas gubbaa irratti haru jechuudha. Baadiyyaa keessatti jechuudha Itoophiyaatti. Warri oovinii hin qabne akkasitti tolchaa garuu ammoo maashiniin daabboo kan ooviniin dhufeera jechuudha. Biyya keenya keessas wanni barbaadan jira garuu hundumtuu akka dandeetitti jechuudha. Nama kunoo daabboo koo haala kanaan tolchaan jira jechuudha. Kana fakkaatamee amma akkamittiin tolchaa jiramee ilaalaa kunoo suuta jedhee isinitti argisiisaatii jira jechuudha. Mo'aa kiyyallee egaa namoonni baay'een qir jedha jechuudha yoo nani viidiyoo gadhiisu namoonni tokko immoo qir jedha namoonni tokko immoo jabaadhu naan jettu hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha kan isinitti tole immoo laayikii sheerii gochuudhaniin koomentii gochuudhaniin yaada qabdanis koomentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma gaafii qabdan gaafachuu mirga qabdu akkasuma qeeqa qabdanis waan barbaadan everywhere barreessuu ni dandeessu isiniin jennaan. Dhimmoo haala kanaan daabboo keenya tolfachaa irra jechuudha. Daabboon keenya akkanattan tolchika. Eelee daabbootii miti kun baay'isawee eeleen kun eelee biddeenati garuu eelee daabboo waan hin qabneef jechuudha dirqama eelee daabboo barbaadu hin deemu jechuudha yeroon wanni jedhe. Eelee daabboo barbaadu dirqama miti yoo hin qabaatiin jechuudha. Yoo hin qabaadhe iyyannaan qabaa yoo hin qabne immoo rakkoo miti jechuudha. Kana fakkaata. Akkuma argitan kana ka daabbootti dhaabbadheetuman jechuudha. Diriirsaa jira jechuudha. Daabbicha wal qixxeessan jira jechuudha. Lixiin dura gamaa gamas godheetu jidduu keessa gashisan akkasittaniin wal qixxeessaa jira. Garuu waggaa 5 jechuudha. Waggaa 5ffaa hootiin deebi'ee daabboo daffaa jira jechuudha. Kanas warri baadiyyaa immoo akkuma beektan daabboo xiqqaa hin jaalatu. Daabboo guddisanii tolchu jechuudha. Eeleen isaaniitis eelee warra baadiyyaa guguddaadha jechuudha. Baay'ee guguddaadha eeleen isaanii. Keessattuu eeleen haawwalii keenya baay'ee guguddaadha. Isaan mana namaa yoo biddeen hin deeman akkasuma namni yoo keessummaan itti dhufe biddeena tokko malee tokko hin muru waan ta'eef biddeena xinnoo san gabaabduu san namaaf dhiyeessuu hin jaalatanii. Kanaafidha eeleen isaanii guddaadha. Keenya kiyya garuu haaluma kanaan jechuudha. Haaluma warra magaalaati. Warri magaalaatu sassattuudha nuun jedhu sassattoota. Minaan isaan biratti jarratti marge nuun jedhu.
Ani maala kanaan daabboo kootu diriirfachaa hin jira sinin jedha hordoftoota kiyyaa sumarraanii zanaa fataa jedhaa jedhee tananii sinin jedha. Daabbicha kana kina waggaa 5 tolchime akkamitti baa daabboon kun laala. Daabboon kunis daabboo baadiyyaa deemu mee daabboon kun daabboo baadiyyaa deemu ilaalla jechuudha akkamitti akka ta'u walumaan laalla. Daabboon immoo kan qamadiidha biyya keenya keessatti qamaduma jira qamadii daakkannee tidha kan hojjetannu. Galgalan tolchaara kanatti ibsaadhani ibsaan irratti faara kana fakkaata hordoftoota kabajamtoota keenya tolfannee haala kanaan sirreessa jirra argitanii akkana jalaa waliin darbine jedhee tana sirreechaara kaa'ee rabbumatu beeka kaa daabboon carraa baa jedhu jechuudha. Walii keenya akka aadaatitti daabboon carraa baa nama fakkeenya kan nama bira dhaquu hedduu sana daabboo isaa yoo gaarii ta'e yookaan daabboon nama san jalaa hin badu yoo ta'e namni illee tolchuuf jechuudha isa bira dhaquudhaaf gaarii ta'aaf jedhanii taasa'u carraa nama daabboo bahuufitu jira jechuudha. Akka aadaa walii keenya hitti akkasii daabboon carraa baha. Egaa daabboon kun amma akkatti fataadhee bahuu ilaallaa siniin jenna. Kana fakkaata argitanii baha jedhee tanan abdii qaba. Immoo laayikii sheerii koomentii gochaa daabboo koo akkatti toshu laalaa. Wanni jedhaa immoo haala kana nama warqeetti uffisaan jira jechuudha wal qixxeeffadhee natti fakkaata. Gizumarraa bahu laalla kaammoo yeroo irraa bahutti ilaallaa siniin jedhaa nufaanuma turtuu haga nyaannutti jechuudha. Kana fakkaata. Haala kanaan tolfama haala kanaaf fataa zanaa'ee tolfama xumura irrattis immoo ilaaltu jechuudha. Xumura saamee akkamitti baa walumaan laallaa bakka dhaquu heddurree isinitti himu boru isinitti hima jechuudha bakka dhaquu hedduu isinitti himu haga daabboon kun bahutti waan takka isinitti himu isin laala zimmeedhaatu warri daabboo tolchitanii hin beekne faayidaa kan tolfamaa jedha laalatu garuu namni tolchee hin beekne hin jira yaadu ani akka kootiitti maaliif jennaan nuti shamarran biyya keenya keessatti aadaa hojii biyya keenya namni wallaalee hin jiru. Yaaduma kanaan hojjetnaa kan hin beekne sasumarraa yoon dogoggores immoo koomentii jalatti waa jechuun dagatinaa jechuudha. Namni dogoggora dhiisu hojii isaa keessatti namni kamiyyuu dogoggora kana fakkaannaa nu'uu siniin jenna nu'i kanuma. Haasofteen dadhabdummoo maaluma gadhiistinaan jechuun keessanis hin oolu. Isin laalaa daawwadhaa itti bohaaraa isin jenna. Warri immoo iyyuu hin barbaannes deemuu hin dandeessu. Garuu odoo hin deemin hin dura laayikii tuqaatoo sheerii tuqaatoo san booda yoo deemtanillee bakka keessan namni biraa hin dhufa jechuudha. Namni sheeritti goota sun dhufuu danda'a. Kanaafuu ittiin dhiphatinaa isiniin jenna waa isinii ta'u malee namni kamiyyuu waanuma of barbaadan mitiiree kan laalanis ta'ee ija keetti waan hin miidhagne tokko kan laaluun hin ulfaata. Kanaafuu warri ijatti isin miidhaguu dide rakkoo miti jechuudha. Warri ijatti isin miidhage immoo nu daawwattanii laayikii sheerii nu gootanii nu biraa deemuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mana keenya hin bayinaa. Manni keenya waa hedduu qaba jechuudha. Gorsas qaba, taphas qaba. Akkaataa kinoo argitan jechuudha. Wanta hundumtuu jira jechuudha. Wanti hundumtuu jira. Kanaafuu kana fakkaata hordoftoota teenyaa. Daabboon asiin immoo warqeen na jalaa hin tarsa'e jechuudha. Kanatti narra shaffanaa darrabaa jira.
Akkasiin isiniin jenna hordoftoota keenya kana fakkaataa. Yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Egaa kuni aadaa biyya keenyaati. Gaa'ii daabboonis hin jira, waan hedduudha nyaata biyya keenya akka Itoophiyaatti nyaanni daabboo fi biddeena kan beekamu. Kuwwan immoo nyaanni aadaatis jira jechuudha. Nyaanni aadaa nyaatota hedduudha. Isa saniin immoo yoo ani nyaata aadaa dhugaa dubbachuuf hin beeku jechuudha. Marqa malee, marqaadha malee kabiraa hin beeku. Marmarees nan arge malee hojjedhee hin beeku. Cuukkos nan arge malee hojjedhee hin beeku. Caccabsaa nan beeka garuu. Caccabsaa sukkuumadha. Caccabsaa isa san nan beeka. Nyaata aadaa Arsii keessaa kaawwan hin beeku. Isiniin jenna marqa immoo hunduma nyaata jechuudha. Warri soddaallee nyaatu isa ganfoo jechaatuma jechuudha. Hin jaalatu hin nyaatu. Warra soddaa yoon jedhu kun immoo yuunatti dhaarinaa warri kuuwwan. Waan uummanni jedhu. Kana fakkaata. Haala kanaan xumurreerraa warqee keenyarra naqanneerraa. Amma immoo baala gubbaarra naqaa jirra jechuudha. Baala argitanii. Baala ba'aarsaa fi isa dura jala naqesan gubbaarra amma immoo hin naqamaa jechuudha. Haala kanaan sanaaf taa'ee tolfamaara. Hawaariyyuu isiniin jedhama. Hawaariyyuu isiniin jedha ganama qursiidha jechuudha. Qursiisin ta'a waa hedduudha. Irra caala qursiimaa daabboon buna irratti fa'aa dhiyaata. Kan nyaatamus ganama jechuudha. Barzaafi irra naqaan jira. Haala kanaan barzaafi keenya irra naqannee eeleessitti gadi gombifannaa. Akkuma daabboon akkasitti tolfama. Kana fakkaata. Astaayitii keessan kennuu hin dagatina. Hordoftoota teenya viidiyoon teenya sin dheeratte obsumaan jechuudhumaafi malee kinoo amma eeleerra godheen jira jechuudha. Eeleerra godheen jira. Eelee sibiilaa jechuudha. Isa waan baay'eetti godhatan akka ifaa itti kaawwatan waa hedduu jechuudha. Eeleen kana akkasumas immoo kinoo haala kanaan gubbaarratti daabboonni tolchuuni. Haala kanaan amma immoo ibiddatu gubbaarratti haramuu nu hafee jechuudha. Ibidda keenya hin harannaa. Ibidda keenyas kinoo haala kanaan harannee jira jechuudha. Amma irratti aaraa jira. Irratti aareet daabboon kun sanaaf taa'ee bilchaata.